Godaannisa kutaa sadaffaa barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa seenessaa fi qindeessaan Oftaananus Badruuti. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii Oftaanas 39 subscribe gochuun maatii YouTube chaanalii keenyaa ta'asiniin jecha warroonni kutaa tokkoffaa fi lammaffaa inni ilaalin jirtan immoo karaa YouTube Oftaanas 39 playlist godaannisa jedhu jala seenuun kutaa tokkoffaa fi lammaffaa ilaaluu dandeessu. Kallattiidhumaan gara seenessa keenya kutaa sadaffaatti ceena. Kuulaniin utuu oliif gad guttifattuu harkaawwan isaa keessa fottaafattee yeroo gara fuulduraatti utaaltu mannaaloon miilla ishee qabannaan takaalamtee fuula isheetiin lafatti rukutamte. Yeroo achi ol kaatee waan afaan ishee keessaa gad tuftu ilkaan ishee tokko dhiigaan maramee lafa bu'e. Mannaaloon kana argeellee osoo xiqqoo hin rifatin harkisee siree irra ishee buuse. Qaama bineensummaa machiin utaalchisuun gudeeda isheetti seene. Ibidda fedhii saalaa dhugaatiin itti afarsee keessa isaatii belbelchu ittiin naamsate. Qaama ishee cicciree lubbuu ishee dararee ulfina ishee baasee abdii ishee caccabsee horooma ishee baasee ofii dugdaan ciise. Borumtaa isaa yeroo haati koo manatti deebitu mannaaloonis kuulaniinis hin jiran. Utuu isheen gad hin taa'in ijoolleen waan ta'e hundaa wal harkaa fuudhanii itti himan. Silaa gurri dhaga'uu hin diduutii harkaawwan ishee lamaaniin mataa ishee qabattee akka mukaa gogdee dhaabattee dhaggeeffatte. Dura waan gootus waan jettus harkaa badee bakka dhaabbatteetti fajajjee hafte. Badii kana hundaaf sababaan ishee ta'uu ofitti murtee galgaluma gaaf sanaa karaa biroo baatee wadaroodhaan mukatti of rarraaste. Garuu battalotti namoonni ollaa arganii ishee oolchan. Iyyanii itti birmatanii wadaroo irratti kutan. Oduun isaa immoo battalatti akka waan raadiyoon tamsaasee najjoodhaa ka'ee magaalaa Biilaa keessa faca'e. Firoonni abbaa koo gaafa waan mannaaloon kuulanii irratti raawwate dhagaan akka rifatan gaafa abbaan koo of ajjeesillee kan rifatan natti hin fakkaatu. Gaadanii mannaaloo ajjeesuuf yeroo isaan halkan najjoo seenan inni immoo isaan dursee jalaa ba'e. Horii isaa haga danda'e guurratee isa hafe immoo gatee naannoo sana gallakkisee bade. Silaayyuu eega gaafa gochaa sana raawwatee as halkan tokkollee mana hin bulle. Obboleettii koo Kuulaniin halkanuma gaaf sanaa uffata ishee fi qaama ishee dhiigaan laaqameen mana ba'uu ishee malee achi buutee ishee utuu hin beekamin hafe. Haati koo fi firoonni abbaa koo gama isaaniin iyyaafatanii iyyaafachiisanii dadhaban. Kuulanii achitti argi yookaan achitti waa'ee ishee dhagee kan jettu nam tokkollee hin argamne. Haati koo akka garaan ishee ramacametti ijoollee 4 qabattee qofaa ishee dirree irratti hafte. Okkotee sooftee ibiddatti waadamtee haraqee baasuun ijoollee sana guddisuu jalqabde. Ijawwan namootaa eeboo tuffii fi jibbaa itti darbatanii waraanan obsitee afaanneen namootaa qeeqaan rabsoo fi akka irra toolaa oolan dandeessee morma gad cabsattee qalbii cabeen hamilee daakameen jiraachuu itti fufte. Ani wasiila koo waltajjii disaasaa bira taa'ee barnoota koo itti fufeeyyuu waa'een haadha koo yeroo mara keessa koo jeeqa ture. Namoonni ganda keenyaa immoo daranuu natti hammeessan hoggaana argan waa'ee ishee yookaan waa'ee obboleettii koo Kuulanii natti kaasu. Gurbaa haati kee akkam taate? Obboleettiin kee sun bakki isheen buute barameera jedhanii na gaafatu. Yookaan nagaa na gaafatanii yeroo na bira darban hidhii xuuxu yookiin immoo sagalee gad qabanii walitti gungumu. Waa'ee haadha koo yookaas waa'ee obboleettii koo akka ta'e shakkiin qabun ture. Sababa haati koo firoota abbaa koo irraa cittee hafteef anis wasiila kootti dubbachuu sodaadhee yeroo dheeraaf utuu ishee hin arginin ture. Gaaf tokko garuu isheen dhuftee na argatte. Aduu gara dhiyaatti aggaamte utuu mana barnootaatii bahutti jiru dubartii fuulli ishee xalaa'ee iji ishee cimmaa yaasan kan rifeensa mataa ishee aarriin dhaale tokko balbala mooraa mana barnootaa duratti arge. Faara gudiinfitee bitaa mirga ilaalti. Ijaawwan ishee boolla isaanii keessa gad faffagaatan fajajanii ijoollee yaa'aa jiran keessa waa barbaadu. Yeroon argu dura haadha koo ta'uu ishee hin baru. Yeroon baru garuu nan rifadhe baay'een romme qaamatu nan rifadhe. Hafuuratu na ciccite isheen immoo hamma ani waamuttiyyuu ana hin barre. Yeroo ana bartu faarri ishee daranuu guduunfame ijaawwan ishee daranuu xixiqqaatan.
Seenessa keenya kutaa sadaffaa kanumaan xumurree jirra. Kutaa afuraffaan akkasinitti fufuuf yoo barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 4 naaf barreessaa. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Like, share, subscribe gochuun na cinaa dhaabbadhaan afeerraa kootii. Of taanaa 39 galatoomaa.